Gurbaan ni fedha kaafatee tuyi dooharraa ka'ee Dubaay itti dhaqee walaa fuudhanii. Ni fedha gurbaan. Lubbuudhaarraa baha waan qaanfateetu jira. Dhaggeeffadhaa. Amma gaasirratti nuti maaliree toomaan kasaa tasiidhaa mooyyeen tasiidhaa toomaan kasaati. Nuti nuun hin ga'u. Waa takka wanni nuun ga'e hin jirtu. Tana booda ammoo namni gabbahee ganda soddaattiis fuula mure. Ganduma fedhettu namni gabbahee dhimma miciyyoo tanaarraa dubbate barbaada keenya qaba. Murtii guutoo akka waliigala reefuun tana as jalatti deebisee ture beellama walitti qabatanii hanqaan akkas godhuuti jeeni sanirra deebi'ee dubbachuun fedhu. Nama shaksiidhaan indiviijuwaaliin dhufee si barbaade deebisaan isaa akkasi. Wanni amma dila reefuun tana as jalatti sababaa miciyyoo tanaatti namni walitti bu'ee deemaa ganda caatii qaamuu malee maarreen taane. Isinis deemaa ganda harree malee maarreen taane. Waliin hin jiiraan rabsinaa isin obbeleeyyani. Walumattuu hin bu'inaa. Walin tuqinaa. Maal qofaltaa miti mutu godhadhu murtii guutu. Dhaggeeffadhaa walin tuqinaa. Nama lama kakaafatee takka Itoophiyaarraa kaatee Dubaay deettee tokkos Dooharraa ka'ee wanni dhaqe. Allah ibtaaleehum. Tana booda yoo barbaachisaa taate waan ni kaadhaa nu gaafatanii itti goona. Yaa akii bar namni dubartii takka namarraa fuudhe keessattuu takka siidaa takka nama dhaggeeffadhu dabbaal dura. Dila asriidhaatiin isin dhaggeeffachuu jira ammaan tana shaayii salaanne makriba salaanne halkan saa meeqa nu bira halkan saa sadii dila asriidhaatiin isin dhaggeeffachuu jira. Amma gaasirra waan gootaniin isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Intala kaayyoo siidhaatis barree intala faayidaan qabne oliis qabne gadiis qabne duraanuu haftuu bakka itti raafnu nuti ni beeyna. Allah ibtaaleha haa nurraa deemtu. Halas. Aroogee taraa haa deemtu nurraa. Rifeensarraa kutannee eebifnee geggeessine. Maaliif isiinis achitti lafan buutu lafeerra buuti malee afaan Oromoodhaati. Halas kutte. Bakka itti gatii qabdu dhayite hin dubbatina. Isiidhaa jechaaf gabbaatanii namni tokko namni ilmaan namaarratti afaan bane obbeleeyyan keenya irratti afaan bane itti gaafatama. Maaliif jennaan bakka itti gatii qabdu dhayite aroogee taraadhaa dhayite deemte achitti musta'amal nadiif. Ummaa ifalletu asran aktar wayaabis. Khalas. Akkasitti nurraa bira kutaadhaa nagee walii kannaadhaa. Sababa kanaan gabbaatee qotee bulaan gaara kana keessatti duraan dibaa gurguddaa kana hudduu keessa ol kaani amma mukaa hudduu dibaa muka bira dabranii bar rasaas qawween garree dhiyootan. Kanaafuu no jala na buta ka arrabni addunyaarratti nafne dhagee dabbaal arrabni addunyaarratti nafne maarreen suurinaafne amma booda cufaa kitaaba isaanii mee kitaaba siidaa kan nurraa cufaame. Nurraa cufaa kitaaba waan ibitti dhalaa fi ijoollee irraa ka'e inuman dhaabu. Ish aboota na bocola. Raada faana dhiigaa jedhii bar. Siidaa nurraa cufaa wanti raada eegee dhiigaati raada gaalataati. Nurraa cufaa kitaabuma isiidhaa kana nurraa cufaadha mana tokko irratti ajandaan godhatina ammoo hoggaa isiin dubbii goote. Qumaataa yoo ati qumaataa jechuun baatte gabbaatees wajjin qorii harka keessi ati qumaataa jechuun itti himaadha. Xumuradhaan intala baadiyyaa dubbachuu feete. Intalti baadiyyaa illee fedhattee jirti rakkoon qabu nama biraatti gara kanadha. Nagguu sultaan urjii faan isin bira jiranii hayyuu dhala mool seentee welkaam si jennee jirra yoo keenya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Osoo nagguun dubbatee tas nagaa si dura mutii malakkaa ture yoo si eeyyame dubbatu. Adoobsaan hin deemin takka waa dubbadha zoonaa kennite bareeda sila. Hayyuu natu isa dura jira. Walii kannaa nagguudhaaf yoo hayyuun isinumaa walii kannaa. Murtii guutuu irraa xiqqoo yaada qaba. Gaafii illee ta'uu mala. Murtii guutuun gaafa duraa mucattee sana fuutanii dabbaan illee jira. Jala jennee dhaggeeffataa turre. Akka Harargeetitti goota mucattiin tun maqaa keenya maqaa baddee akka biraatti ganda nama taa'uu hin qabdu rakkachuu hin qabdu jettaniiti. Akka kutaa Harargeetitti fuutanii gargaartanii bakka sanii baastanii iddoo dalagaa keettanii hin beekna. Yaadatu. Baay'ee naggu dhiifama kutaa qaban isin eeyyamne jira dhiifama. Akka kutaa Harargeetti bakka sanii baaftanii. Akka kutaa Harargeetti miti akka dhuunfaatti. No, mee dabbal waa'ee. Lakke naggu biyya egaa kana hojjaa sun dandeenyu qaafu nama sobaa. Waan akkana kana mataa isaatu kana fuudhaa maqaballee siidhaa. Inni kun jaalladhe.
Ayyee deebi'ee ishee. Harargeen biyyuma sanuu tokko hin qabne miliyoona. Harargeen biyyuma sanuu beekte buleessa. Harargee gaafa tokko sin dhaga'e guddifa ona godhe. Tokkollee digga xiqqira. Ayyee ishee qoye. Amma ammoo lammaffaa wanni jiru illa jarana wanni jiru mucaan kun muyattii sana dheengadda bahee yoo rakkattis rakkoo miti arras yoo akka ilma namaa tokkotti ni gargaara ni bira dhaabbadha jedhee dubbate yoo kana jedhu ammoo ni fuudha yookaan ammoo jaartii godhadhaa jechuu isaati miti namni kun gaafa rakkatellee kama Oromooti gaafa argatellee kama Oromooti murtii guutoon wanni atamu fakkeenya walakkaa kanatti beekuu qabdu yoone waan duwwatu jira beektama wanti jiru mana duraa wayi keessatti illee Oromoo inumaayyuu kutaa lamaa kun wal fuudhuun qabu jedhaa turte. Nago. Asirra waan takka kan siin jira asirra bakka kanatti dubbiin kun yoo fagaatte like bakka narkattu waan ta'eef jecha obboleessa kiyya dhalaan takkaa fi dhiirti takka maal barbaada biyya takka irraa biyya takka namni waa waliin baasu tokko hin jiru. Dhiira takkaaf dhiira tokko yoo jenne akka obboleessatti waliin jenna. Gin dhiirti takka dubartii takkaaf gizee waa gootu maal barbaada dhalaan takka gizee dhiira tokkoof waa gootu maal barbaada. Kan biyyarraa baate inni bariin jiru ilaaf dhiira jidduu wanni akkasii jiru obboleessa kiyya haadha xiyyaa haatiin dhalte miti hin jiru wanni akkasii. Fuutee jaalala ammallee waliin jirtani intala fuudhi nurraa haasaa arsee hin qoroqqosiisin obboleessi kee hin jaalatta sirri dhibba keessaa dhibbatti akka jaalattu bifa kan kee irra beeksisa mucattii illee munaaliisa bareeddu wanta irraa hafte takka hin qabdu mucattiin tun atis akkas wanti na arrabsituuf illee jiru obboleessa kee ambitamtu illee miti. Harargeen na biten jiru, Arsiin na biten jiru, Anqaali Oromoodhaaf qaali hin beeka dabbaal jechuudha. Oromoodhaaf qaali akka caalu hundeessa obboleessa kee nama Arsii himatee beekamtii argachuu barbaadu miti, nama Harargee himatee beekamtii barbaadu miti, nama Oromoo himatee beekamtii barbaadu. Fuudhi hin fuuta mucattii tana gabaabamatti. Kanarra ajandaa godhaa malee waa'ee mucattii tana rakkoo qabdu mucattiin tun. Ajandaan jiru Fatii jaalatteetti jaalala qabsiisee akkatti qabsiise isatu beeka. Fidee aadaa Arsiitti uwwise, fidee magaalatti ofii keessa zoorsise intala durbaa obboleessi faana hin jiru, obboleettiin faana hin jirtu, intala maal akka inni dalage hin beektu, jaalala akkamitti akka inni tuqeen hin beektu, obboleessa kee dhadhamu magaafsan dhamdhamsiifte ammallee fudhadhu galiin siin jenna. Gabaabumatti haasan irraa dhaabii miidiyaa kanarraa obboleessa kee Dubaa itti amma dafa achi zargii oofamaa jira akka torbaan kanatti sirriitti zargii jira. Achitti isinii beeksifna beeksisa obboleessa kee achumatti qabi. Yoo sadaffaallee taate arfaffaallee taate si eeyyameera warri jaarraa warri sanyii mootii warri sanyii guddaa si eeyyamee jira kuno bakka isiin illee si jaalatti fuudhii galiin haasaa duwwaa hoolota kan hin dhagayin wallaahi billaahi kana afaan Oromoo takka adir maartuu baane obboleessa keetti fuufi kabira abban barbaade Bakka asobaree tokko hayyuun dubbatu amma ani waan jechuu barbaadu akka mataa kiyyaatitti qaamni kara kanaan ajandaan karaa kanaan kana booda ka'u waan jiru hin fakkaatu obsaan fixee jira. Dhumatee jira. Intalti tun isa jaalatte dhibaatte dhiiste chaansiin tokko duniyaa tana gubbarratti yeroo qabsooftullee akkasuma beekadhu aluma tokko ol kaata itti milkoofta hin dhaamtu. Dhumate mucayyoon tun maqaa biyya sanitti agartee rakkoo keessa jiru jedhu naan agartee mana namaa dalagaa waan akkanaati namatti achi na fide teetteeti rakkoo uumtee nama walitti buustee gargaaramtee jirti jechuudha. Mucaan baay'ee namni hangalatoonfadhu mucaa gaafa san isirraa birrii san kaffale waa isirratti adoon ta'an karaa murtii gootatiin milkooftee jirti ittiin fayyadamne taanan ajandaan kun cufame barbaaddu akka agartee fatishaan agartee akka biyya sana ol baasetti achi fidetti chaansii itti barbaaduti walumaa galatti wanni kun asitti adoo Oromoo irraa dhaabbate walumaa galatti wanni jechuu barbaadu. Hin jaalataa hin dhiisaa. Hin jaalataa hin dhiisaa kun nuti hin beeknu inni sooshaal miidiyaa kanarratti illee kan beeknu waan biraati. Kan inni jechaa turellee waan biraati afaan kennallee naannoo mataa kiyyaan gaafadhe jechuudha. Wanni jiru waan biraati garuu walumaa galatti qaamni maqaa kanaa walitti nama buusu kana booda wal arrabsu. Asumarratti wanta kan wanta godha hayyuu kiyya dubbite deemaan sii qabee takka. Hayyuu kiyya waa sii qabee asumarraa naa qabadhu saadaan tuni irra deebiin isinitti hima. Bajammaraa gizee Baarafaat ምናምን ማለት namni harka sii qabee miila sii qabee oofaana fide nama saadaa jedhamu kana. Namni saadaa jedhamu kun nama gaafa isiin Somaaliyaa keessa jirtu, gaafa isiin Itoophiyaa jirtu, gaafa isiin Duubaay jirtu nama isii wajjin konnekshinii qabaachaa turedha. Intaloota naa fi isiin waliin haasaa turan biraayiveetii nu.
Intalti tun ifiin dhayxee Fatishaa hojii yoon gastii seenuu baadde, yoon Fatishaa hojii laayivii seenuu baadde, yoon isatti hoosti geemii ergachuu baadde, madaamni mana keessaa nan dhiiftu. Innillee isin na himata, isinillee maaliif isa bira galuu diddee maa geemarraa qabuu didde jettee naallolti naan hooddi. Akka gabraatti na laalan, akka ergamtuutti na laalan, roorrifamaatiin jira. Yaa boleen kiyya mala naadhawaa sagalee siittiin isinii banaa bajammaraa gizee arafaatiitu akkana jee isii tanaaf sagalee qabaa ture. Gaafana intalti tun isiisaniin mana arabaatti saanuma dhiitaa achitti suuquma gurgurtaa bahii dalagadhu jette. Maal so? Yoo baatee dalagattee saanuma dhiitaa rakkoon biraan jiru kajoo mucaan deebii deebiftee. Sirna dhaggeeffadha. Wal biqiltoota siifin sirreessaadhaaf lubbu biqiltooti bayi ani hin jenneen. Mariyyamiitu mana arabaa deemteeti leenjitee dhuftanaan jee siitu biyya arabaa keessatti turee jira. Dalagaan biyya arabaa akkamiin jette sagalee sibirii jira dhaggeeffadhu. Dalaga biyya arabaa wanti godhuun jirtu saanuma dhiitaa manuma daddabdaa meeshuma dhiitaa bakka tanumaan jeen. Kana malee. Okay. Dura kirraa kaatee ansiin natti Okay, raasirreessitee ayya. Achiin kaatee dhufte. Samboodarra sagalee isaa walii qaban kana madaamiin sun bilbila isii keessaa fuutee fatu kana geessite. Oho, maarree harargeetu isii jeeqaa jira akkan dalaganne godhaa jiran jedhanii isaanummaan miidiyaarra bahanii maqaa xiqqeenyaatiin haasa'uu turan. Gaafana ijoolleen tun sagalee bakka adda addaa walii qabdee na fiddee maqaa keenyaan nu badiganii na fidanii ani sanarraa hin dubbachuu eegalee aganduma arfaatu harkaan qabu sa'aatii sanittis. Agandaan kiyya guddaan ijoollee osoo haqa qabduu haqa dhabdee maqaan isaanii bade qofarraa hin haasaa ture osoo jennu namni baay'achaa dhufe namni adda addaa gastii seenuu eegale arfaatis deemaa dhufte. Yeruma sanan dubbachaatiin ture namni mana keessi jiru ragaa dhaabuu danda'a waan ta'eef. Agandaan kiyya rakkachuu dhabuu arafaatii miti maqaa badisa ijoollee keenyaati akkana qulqulleeffadheetiin jira arafaati yoo carraa argatte kanaaf fayyadamtee rakkoo keessi jirtu tana dhugumaan himattee furmaata akka barbaadu ta'e sagalee waliin taanaaf fayyawuuniin mana cufuudhaa ka'e lakkiin cufee naa himattu dhiisin hanganaan hin dhiisee achi rakkoo si himachuu eegalte dhufteellee boochee imimmaan lolaaftee iyyitee maraattee akka nama qawweetti qabanii akka nama haadaan samitti fannisanii bishaan duudan naqanii ulentuu jiranitti akka waan gabra bara 1990 meeqa dura gurraacha faranji gurguranii salu jiranitti dhuftee boochee himatte rakkoo siidha. Achirratti xiqqaa guddaan nama Oromoo bakka adda addaa kan mana keessa jirus kan mana gara jirus namni hundi sa'aatii sanitti immooshinaalii ture. Wanni wal sobnuuf hin jirtu. Arri ijoolleen keenya takka takka maal jetti as deebiteetti dabbaan abbaa badii godhuu barbaaddi. In feek minimu hoolaatu akkasii yaada. Sa'aatii sanitti namni hundi immooshinal confuse himata isiin himattee fi imimmaan isiin buuftee dhaabbanne. Obboleessi keenya kan isin gargaarilleen haala saniin gargaare. Gargaaramtee jirti. Karaan ta'e karaa malee ta'e. Sa'aatii sanitti intalli tun urjii qabdi. Sa'aatii qabdi. Gadaa qabdi. Gadaan sii garuu lama dandeedu. Gadaa sanitti fayyadamtee gargaaramte. Eega gargaaramte immoo dubbisii ammallee minaaminoo godhanii warrummaan anan ta'e miidiyaa gubbatti deebisan. Inni miidiyaa gubbatti deeme bakka kana ga'e. Arafaat ammatti asii booda Harargee biraayis, Arsii biraayis, Oromoo biraayis, Dabbaal biraayis, Hayyuu biraayis, Fatishaa biraayis. Sistama takka illee hin qabdu, garata tokko illee hin qabdu, godhaa takka namni arafaa tokko godhu asii booda. Urjisii fi cuftee gitte haraa hundaan. Dabbaan antana booda dubbaddeetiin gabbaadis takka. Gadiin bu'aa naguu kiyyaa. Dhaggeeffadhu tana booda wanni dhimma Arsii jaamus hin jiru, dhimma Harargeetis hin jiru. Dhimmummaan arafaa asii booda gubatee jira. Bade. Yaa micoon tun gaafa miidiyaa Harartulle Somaaliyaa keessaa dhuftee itti Finfinnee deette. Arsiin deene Harargeen deene. Daarektii Finfinnee deettee Finfinnee irraa Dubaay dhufte. Bakka. Taniin achitti dhimma nama dhuunfaa amma hayyuu namni as keessa jiru illee nama kabaja nama guddaa qabu. Nama hunda afaan seensisanii akka jentaan kun hin qabbanoon hin godhina dhiisa. Irraanfaddaa miccuma tanaa bakka hay nama du'ee guyyaa sadiitti ni irraanfatanii baasaaf keessaa dhiisaa yoo barbaadan akka fedhan walaa godhan yoo barbaadan waan fedhan isa walaa godhani ginammoo amma Arsii keessa ta'anii maqaa isaa nama hin beekne jira argi namni miliyoona meeqaanta kan beekne jira waan keessa jiru kun guutuun argamu namni isaan namni nu beeku hin jiru warra hangafa ooluu nu godhee beeka malee argi keessa nama miliyoona 25 jira. Miliyoona 25 nu beekan nu beeku. Hawaasa fayyaalee isaa Arsii keessa namni. Intala baadiyyaa seefaantiin qabala. Wannuma wal sobnuuf hin jiru intaloon fatuu jaalatuuf dubbaa. Yaa wanni wal sobnee warra qaqqabuuf hin jiru. Dubbii takkaan isin kana ragaa waan reefu ati fi kun qabdan irratti. Dheengadda intalti baadiyyaa
gasti san keessa turte intalti tun afaanii baafattee afaan siitiin biyyaan galuu barbaadan jenne jettee jirti bara. Koi asirratti wanta kan sitti hima. Intalti birri 400 Dubaay geessan. Ta birri 400 ammallee fiizaa harkasii kaayan. Ta iqaamaan harkasii jirtu. Ta biyya Arabaa jirtu. Ta Dubaay biyya guddoo san keessa jirtu. Dalagachuun barbaadu biyyattiin galuu barbaada wanni isin jirtu. Yaa nama kuma sadirratti hin gaafadhe. Daqiiqaa qofa. Intalti fiizaa iqaamaa harkaa qabdu ta Dubaay biyya guddoo keessa jirtu. Dalagachuun barbaadu biyyaan galuu barbaada gaafa isin jettu. Intalti ji'a shan guutuu deemtee mana rafte. Tadalaga mana arabaa deemtee ijoollee miskiina nama mana arabaatiif guurtee mana galchite. Intalti maafuusaa isii bira dhaabbatte salphiftee arrabsitee mana sanii baatu. Tajjee shan guutuun dalagatin ta'i qaamaa tana gubeetiin galuu barbaade gattu. Kaayyummaan isiin Dubaay dhaqxee fuufuu gurguraa walitti heerumuudha. Adaan qoy bara takka taragaagga yeroo takkatti qofa. Intalti duraanumaa heerumaaf dhaqxee eegana guwa eegaa fattuu wajjin wal dhaban dalagaas hin beektu. Haasawaas hin beektu sammuus hin qabdu wanni hundi harkaa wallooyte carraan isiin qabdu tokkichi fatutti heerumu yoo fatuun hin fuune immoo nagaan biyya galtee dachisi haafuu dubbii gabaabaadha dabaladhaatti. Kanaaf ammoo ragaa saadaa achirratti anaa gaafate. Intala baadiyyaa dammaasi qabe. Laguu kiyyaa wanni kun laale laguu kiyyaa wanni kuni anaatu nama kuma sadirratti arafaatiin jeen obboleetiiti wanni kana kaansilfirraa gootee. Mana arabaa seentee daleedee akka obboleeyyiin kan kee hoosee bira dhaabbatanitti rakkataa kasii boodaan dhufu. Isaanis gargaartee booda hawaa uummata kan kee kana fuula dura dhuftee isin kalee sanaaf ooltanii anarra isiniifiin oola. Jechuuni barbaadamoo akkam ta'uu feeta jeen gaafadheen an idda fiizaan kun narraa gubatu biyya galuu qaba. Kaayyoon isin biyyaa baateef dalagachuuf osoo hin tahin osoo lubbuyye jettee biyyaa baate malee dalagadheetiin jijjiirama fettee biyyaan baane. Fidan akka nama tokkotti namni jireenya kubee si barsiisa. Takkin baratteeti barumsaa waa barattaa. Takkin rakkatteeti rakkoo akka itti keessaa bahan. Barat dhalaa meeqaan tameetutu mataa qaqqabatee meeshaa namaa dhiqee bocalli irra naqam tirraafii namaa nyaataa meeqaan tamtu jira boo namni as keessa jiru kan gubaa hin qabne ni jira dhiiras ta'e dhalas ta'e kan kophee namaa dhiqaa huccuu namaa dhiqaa biddeena buusaa bishaan namaa waraabaa rakkatee hattaa dubartiin hanga qaama ifii itti gurgurachuu geessutti rakkoo keessaa bahuudhaaf. Arra chaansii kan harkattee gandaa fi ganda kan walitti dhoytu maali? Osoo kaayyoon ta'in jaalala. Arraan tana fatishaan Dubaay dhufnaan dhiifama fatii lubbuyyee. Kaleessa hoo waan isarraa barbaaddu dhabnaani an harargeedha jettee quba laagaa uummata arsii keessee jechuudha. Kaleessa waan fatishaa barbaaddu dhabnaan quba laagaa uummata arsii keessee. Gandaa fi ganda walitti buusu jechuudha. Saniifuu micoo tana dhiisaa irraanfadhaa yoo dhiirtumti takkas Dubaay keessa jiraatte dhiirtumti nafii qabdu yoo jiraatte yoo mucaan kunis hin fuune dhiirtumti takka haa fuutu maraa gallee taatu qabaa buqqaa. Salmaata barbaadde salaamoon nurraa fuudhaan namni kun turroo qabdan. Intala baadiyyaa akkasii miti. Dabbaan laala barsiise intala baadiyyaa ilaali. Wanni jechuu barbaade tokkotti wanni jechuu fedhe maal ilaalaal dabbaalii fi ilaal dhiira kiyya. Dubbiin tun serkaa badde durumaa yoo nama kana bantu dubbiin serkaa badde takkaffaa. Aboo aluu walaa inni seeni dhimma jaalalaa keessaan seeni dhimma maallaqaa see afaan turaan bahe inni dogoggore. Dubbiin tun jalqabaa serkaa badde maali dubbii jaalalaati dubbii lubbuuti. Dubbiin jaalalaa jechuun dubbii lubbuuti. Dubbii jaalalaa jechuun bikki lubbu. Mucattiin tuni gaafa biyyaa baatu lubbii jettee baate akkuma intalti baadiyyaa jettu. Gaafa Somaaleeyyee lubbii jette. Gaafa fuudhaniitiin Finfinnee keessanillee obboleettii ofii waliin obboleessa ofii waliin Finfinnee nani dhageeffadhu obboleessa kiyya dhiira bira dhatte. Obboleettii ofii bira bulchine fatiin gaafsanillee mucattiin torbaan geettachi bulaa turte obboleettii ofii bira bulchaan ture obboleessa kee gahaannee walirraa timna dhageeffadhu jaalala qaraan qabdiin dabalattee jechuudha bakka sanitti fatiyyee amma otoo gabbayee mucattii sanaanii wallaahi billaa ittiin dhiyaanne quraana rabbii dha'een kakatu obboleessa kee dhageeffadhu si himaa ifaa ifa waliin gabbaanii ilaala dha'een kakatu mucaan hin jaalata innillee gabaabamatu namatu jaalala dhoggaara malee namatu sobaara malee hin jaalata jaalala yoo barbaadan foolii asirra naaqootan dachaafadhaa hundi keessan hin barbaadan dhugaa jirtu dubbadha hin barbaada hin jaalata mucattiin inni dhufee ana malleen gargaara akka waliin jenna illee dhufee jiraatti miisaanis waan Finfinneetti si godhan san fayyada baqaa jirtu san dhageeffadhu obboleessa kiyya dhageeffadhu abdii cululleetii fi fatiin jechuun abdii cululleetii fi fatiin
Rakkattuu Arsii miiliyoonaan dubartii rakkatteetiin Finfinneettiin uffata namaa miicuu jirtu meeqatu jira tasaanii gargaaruu danda'a gargaaruu fedhanii. Isii dara rakkattuu Sumaalee arganii dhaqanii fuudhanii. Naguun yaadni naguudha yaada biraati. Ila wanni jiru. No, aku udah biasa saja, aku udah bukan mereka saja. Bukan ibu kan anak ayu, wallahi anak biasa kan dibanding tiap ada nama nagun jegeran. Intel salmata feti, heruma feti, untuk rombak feti, untuk rombak Dubai deh ke, malah kah hendak ini, dalam keju hendak ini, ega fatun hawi fi abdi jarala katora turesan isirra. Orga deh, abde, intel tiga mur kabar deh, fatun fudu kaba boleh suayu. Ini nanti bawa kau nak fatun ti hundi kaisa gabah ti fatun arafat fudu kaba, intel ti cimbo dalam mana lagi. Boleh sakinya wallahi nak fadu, wallahi muatin tu yo of go te you. Maqaafatuutiin wantintu yoo rakkattee yoo mataa isiillee bade maqaafatuun isin fatuun hoji wanta takka takkan qabdu fatu ati jalaa hin baatu metti tana jala anjazaa ta'ee fi agayoom intala jazaa waamanii qe'ee isiiti qe'ee abbaa isiiti maal abbaa isaati soba dhiisa boo kana gabbaatee miidiyaa irratti odeessi mu'atti qocaa'utti buuftanii walii qabdanii mu'atti fiddanii uffatatti buuftanii nama irraa geeffee fudhattee ani obboleetti noo gabbaatanii miidiyaa irra nun sobina. Hin sobina rabbillee isin beeka mu'atti jaalala qabsiifte fuudhi mu'atti bareeddu mu'attiin fuudhi mu'atti fiddanii achi qabsiiftan. Ati fatii guyyaa kam tokko guyyaa takka yoom rakkataa gargaartee viidiyoo makaan kee rakkataa gargaartee mee asim ati ada rakkataa dhabdee isi makar arge keessa takkatti sana fuutee isin gargaarte. No soba dhiisi soba akkasii soba dhiisi. Wallahi soba akkasii dhiisi uduu arginu bar intala durbaa qabna ani ijoollee jaha keessa dhaladhe dubartii obboleessa kiyya anarsiil kasiin ilma si koomandooti. Naguu dubbitee ragaa si qabaa dhaabuta kanaaf dubbitee deemaan si qabee warra as gala girta kanaaf ragaa si kanna. Ragaan tokkoffaani. Intalti dalagataaf biyyaa baate ta Duubaay jirtu ta hiiqaama harkarraa qabdu ji'a shan guutuu waan mana raftuu hin qabdu tokko naa qabadda. Lammaffaa hiiqaamaa tana gurgureetiin takka gubeetiin biyya galuu barbaadaa jirumaa uumsa jettu. Intalti dalagataaf kaayyoo maallaqati biyyaa baate lama naa qabadda. Sadaffaa saadaan geeleesiitii waliin quba qabanii waa'ee dhimma fatuu jaalalaa irratti waan isin ittiin jette saadaa irra deebiin nutti hima. Intala tana gurbummaan kun gaafa fuudhee Duubaay geessu sadaqaan geessine namummaaf hin geessine maqaa jaalalaatiin wal jananii achi wal geessan boodara garuu itti garagalee ni jibbe. Muciyyoo achirraa haatee jireenya jibbiteef wallaaltee gabbaatee boohuu eegalte rakkoo hin qabne himatte. Nuti immoo miskinni baxalli warri miidiyaa hasagalee nama hundaa ta'a.